magartee ajaa'ibaati. Nama paawara ajaa'ibaa qabu. Nama Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa akkanumatti gartee paawara addaa kanneef. Lennoo paawarri isaa ummata cufa caala. Akkas ta'uu beek. Paawarri isaa ka addaati. Haa ta'u duuba nama mallee gartee hedduu yeroo hedduu nama gartee ummata muslimaatillee gargaaru. ما هذا الرجل قربان كون قرتي أمنتي سا مسلمة توباتوس نما قرتي أينو قرقارو مسلمة اللي قرقارا كافر اللي قرقارا سنجيلا فخاي أمتا بوكي قرتي سوماليا رابوك إيسان اللي دو قرقاري حتى إيد اللي إيدو مدى باريخانا اللي نما قرتي سنگا في واحد دو قيسيف دوبا قربان كون يرو هدو ظلمي هاي انجو miidhaa hayan jiru ni beekan namuu ni beekan garuu ajjeechaan akkaataan inni itti du'ee akkaataa nama aarsu akkaataa nama naasisu maa annahu haadha arrajul gurbaan kun waan inni jebee taate interviisaa dhaggeeffattee OBS irratti meeta interviisaa boodarra sii deebi'a boodarra gartee sitti itti sii dhufa haa ta'u duuba gurbaan kun gurbaa haasawallee sa gurbaan kun nama geeraroo gartee wallisu moo gartee nama waa xinxilu yetta haasawa isaa namni gartee sirritti yoo dhaggeeffatte haasawa isaa yoo dhaggeeffatte garuu haa ta'u immoo zulmiin hangana deemu gartee hangana gurbaan kun ajjeefamuun halaakaama miidhaa namayyuu gartee dhuga ajjeefamuu jira duuti beeytaan nama gariitii fi kanama garii adda rubbama amma acaaluun wayita garteetu namni irra guddaan baarakee rifatee kajaalatuu fi kakaanja'uu fi coftee hattaa ummata muslimaarraa warra gartee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jee jira hada khata dogongora sigalu jiraami je'ee jira hangan takka gartee paawarri isaa paawara isaa gartee paawara inni qabu idan duuba gartee kunii nama gartee kaafiraa tokkoof dura dhaamsi gartee ummata keenya kan muslimaatii dhaamnu gutakaleewu namni kaafiraa tokko yoo du'e innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun hin ja'an sanachi lafa kaa'e duuba dhiini gartee gurbaa kanaa dhuma baasa rabbiin dhiini nama gartee miidhamee dhiini nama zallamamee ajjeechaa gartee bilaash namni kun gartee دينيسا جنقمو ربي سبحانه وتعالى نما باسا سنكسي كلمدا ومن الأجائب قرباسا نرى وانين أني قرتي انترفيسا جلا خطب تكا وانا جايبات يرو هدو وري سياساتنا يدو نتي سياسة مخلوقاتي في سياسة خالقة إني الدبافنا رقودها سياسة مخلوقاتنا كيجبتي بينا دوبا أجعلوا وان جيبيتات نأمني مرقاجي نمني ني وجتاو سنجيش وبيس ديم جاكس نأمني مرقاجي أورومون يونيا دامي أورومو يونيا دامي جي تاب أورومو تو نياتي سيجي لغاية دوبينا نغا جولوتي Oromoo yoo nyaadhamee dhaaba Oromootu nyaachisee je. Shoof. Rakkoo guddoo warri fidee warra dhaabaati. Dhaaba adda addaa wal nyaatan angoorra wal fixan walin fedhan. Sigalu jiraami walin fedhan wal nyaatan. Haakada deemi ilaali OBS irratti interview inni godhe. Oromoo yoo nyaadhamee sigalee dhaaba Oromoo nyaatee je. Maal jechuutu fedheeti? maal jechuu fedheeti
أجا جوفريت فسردو أتي فسردو يو سيقلت يو سيقلت فسردو يو سيقلت لا لدو وان إني جيسن قربان كن جيجو إذن دوبا إخواني يرو يدو فكين يا ربي سبحانه وتعالى سياسة قرتي شريعة إسلام الرت سياسة الشرع الرتي ولا تفرقوا يجر الدم ببينا جي ربي سبحانه وتعالى ولا تفرقوا أين يبانا أمة مسلمات الدم ببينا فرقان الدم ببينا ولا تفرقوا كنه هذا سياسة الشرع سياسة شريعة إسلامات ولا تفرقوا وجه ربي سبحانه وتعالى أدان ببينا أدان ببون دوركا ممنوع هيا وري سياسة مخلوقة ولماذا يتفرقون مالف الدبابان مالف ما تتنمو أنقوف قرتي بولولا مالف توكوتهين ديمني توكوتاني ديمو مال ترورك فشل لساني قدان أجي تقرتي قربان أخيخي فشل لساني قدان خقرتي ورا سياسة مخلوقة وفوف فشل لساني أخيخي جرا جالون ديمي جاكسي OBN الرت OBS الرت جاكسي ديمي Oromoo yoo nyaadhame dhaaba Oromoo nyaachisee je. Sigalee dhaaba Oromootu nyaachisa. Akkaataa itti fassaratutti fassaradhu ati. Idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne. Waan biraa komachuu silaa dhiise ummanni. Warri siyaasaa gartee makhluuqaa oofu waan biraa komachuu dhiisa tokko ta'a. Dhaabni gartee yaa'u kun tokko ta'ee maa wajjin deemne maa wal jalan deemne maa tokko hin taane gaafa isaan tokko ta'an ummanni biraan sodaata. Gaafa isaan wal nyaachuu eegalan dhab keessaa nyaatan. Beeyta Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee alaykum biljamaa jee. سياسة شريعة كيف سياسة الشريعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة تقوتا حرك ربي ورقرتي تقوتا والجنجر ربي سبحانه وتعالى من فارق الجماعة جي امني قرتي جماعة إيسيبه مالتا يين كوبا نياتي جرين كوبا باتي يين فرطي ديمتين gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa of wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduu nyaadhamu jira. Siyaa galtu yoo sii galte yeroo hedduun itti gartee hin feenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana hin feenu siyaasaa makhaaliqaatu nu geessi. Walaakin immoo zulmiin itti gartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti. Zulmii wayita deemte. Zulmii sani tagartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu hin qabu. Ilaa yoom namni kun gartee wal ajjeesa. Ilaa mataa. Idan duuba gartee jara keenya gorsa yoo dandeessan ummatuma gartee daddeemu dhaaba gartee dhaaba jee daddeemu kana kulli meekunoo tokko haa ta'ani iyyaa oluu miti booyuu miti Facebook irra ba'anii booyuu miti tokko ta'a jaan tokko haa ta'an tokko gartee agoobara jala tokko jalatti haa deemanii hal yastati'uuna haadha danda'anii kana danda'anii hin danda'an tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga sumaa jara keenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa Minilik dubbii Minilik taargeenni gartee hedduu gartee Hacaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii Minilik tana dubbii Minilik tun Hacaaluu dhiisi namayyuu aarsiti. Wanni Minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e
ummata muslimaati. Oromoos akkasuma godhe. Muslima dhukkee irraa kaase. Gurbaan kun ni balaaleffate. Mirga qaba gartee. Anytime Minilik ammallee gartee mujrima Minilik. Milikoonni inni godhe takka hin jirtu. Illaa balaa gartee ummata muslimaatiif ummata Oromoo fixe. Idan duuba gartee balaaleffannaan inni gartee san balaaleffate waan sirriiti. Akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbuutti gartee Minilik jibbuutti inni illee jibbe. Kanama Oromootti inni illee Oromoo gartee hedduu fixe. Minilik Oromoos muslimaas akkasii fixe. Idan tanaafuu ajjechaan gartee Hacaaluudha akka nama biraatiin ajjecha nama biraatiin takkaa miti. Paawara qaba gurbaan. Arrabni isaa rasaasa. Rasaasa raama. Akkasii jara keenya uummata kana rabbi tokko haa godhu. Dhaabni tokko taa tanatti dhaama. Tanatti dhaama. Iyyaan oolinaa hin booyinaa hin hiraarinaa tokko taa haa deemaa jeeme yoo gartee tokko taan sirri. Yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha. Nyaadhamiisi ganaa. Yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha. Akka isin hin jenne jazaakumullahu khair jazaa nagayatti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.